جاوري في تيانا هفتي dhaabbatanii doktaritti aanaa haftee interview wal godhuun mana piipii girgiriisite. Arkitan gajaarsa keenya qaarar geessa kafandishee fi injusa maallaqa san dafaa naana qaajaba kakkanaa kana kun wanni jalatti. Tawwan badhaadhinaa kabajaa fi ulfinaa wajjin manni fandisheedhaa bakka ga'e agartan akka jaa bulchiinsaa godina Harargee bahaatiin baana aanaa keessa warri waadaa fandisheedhaa galtan if yaadadhaa waan afaanii waadaa galan hojiidhaan mirkansu. Kanan dandeenyu jecha akka gaafa lammaa magarsaa faa dura akkasuma gartee dhagaa buuraa kaayanii nama sossoban sana ani fandisheen sossobama hin fudhadhu feetu jaalattan feetu jibbitan kabajaa fi ulfinaan isiniin eegagaa. Dafaa warri piipidhaa warri gurbaa kanaaf jechuun artistii kanaaf fandishee jechuudha. Fandisheedhaaf waadaa seentanii nama arrabsiisaa turtan. Nama arrabseettaniin hayyoota Oromoo duulchisaa turtan waan waadaa seentaniif sangalchaa fi hannaa fi manaan haa jaarratu namichi. Manguddicha gabbaaftanii umrii tanaan nama duratti akka nama arrabsu gootanii ammaan tana jalaa shawwaduun akkam jechuudha. Dafaa. Dafaatii maallaqa sannaqaa jaaba. Hangam takka jaawar arrabsitee. Hangam takka taayyee xiqqeessitee. Hangam takka sheekka abbuutan rakkomantii kennitee jaaniitis hiisaaban maallaqa. Ani niin beeka sirrittiin keessa beeka. Maallaqa waada galanii fi jalaatii danii jechuudha. Dafaa maallaqa sannaqaa jaanii bara. Warra kaayyoo jalatti nafne jechuudha. Waan akkanaa malee jalatti nafne. Jaawarii fi itti aanaan haftee dhaabbatanii doktaritti aanaa haftee interview wal godhuun mana piipii girgiriisite. Kanaaf ragaan piipiin akkatti iyyite viidiyoo itti aanaan duratti jaawari irraa haasa'uu ture hunda walitti hidhanii arra akkamii walitti dhufan. Arra gartee akkamii wal gayan arra akkamii wal dhageeffatan jedhanii maraatuun isaanii ni yaadatama jechuudha. Anduraaniin isinii hime namni sheeyxaanaa wajji mari'attee biitti ati jaaruu dandeessu hin jirtu. Namichi sheeyxaan afaaniin nagaya jechaati harkaan gartee dhiiga namaa cuunfatee dhugaa jechuudha. Haramane jaaltaayyeen jeesanii jechuudha. Bineensa dhiiga namaa dhuguu bare bineensa dhiiga Oromoo kana dhuguu bare kanaa wajji mari'adheetiin gartee biyya tana jaaraa. Biyya tana gartee fuulduratti oofaa yoo jette siitu maraata malee isaa miti jechuudha. Dursa waan takkaan jala muree isin himee gara sagantaa kiyyaatiin. Sheeyxaanticha takkaa namni abiyyi jedhamu ummataas hin qabu. Warra ilma keenyaa aangorra jira, miitirkishoo teenyaa aangorra jira, miilliyyoo teenyaa aangorra jira jettu tanaaf hin hima siigale. Keessan beektu. Miskiina garana nyaatanii hin himaaf siigale. Irrumaan deddeebi'a. Rabbi haa galchuuf. Abiyyi sabaas hin qabu, amantiis hin qabu. Sigale naannoo sin qabu wanni amantiin isaa aangoosaa qofa. Yoo sheeyxaanni dhufee aangoosaa wajji dhaabbate amma bineeyyii isa deeggarra jettu tanafaa abiyyi osoo arke wallaahi osoo ijaan arke maaltu na deeggari jee yaa abul qalbil qudur jeella hudduu tana keessa akka madaamiin ijoollee dhoytu sani. Sigale dhawaa nan deeggarinii jeello laanii jechuudha. Maal bineensa akkanaatiin bineensi akkanaa si deeggarurra yoo si mormeerra sii jira sigale. Kanneen amma abbichi maarree mitirkishoo jee afaan banu kun sigale kanneen yoo si morman irra si fayyadan malee yoo si deeggaran bu'aan isaan si buusan hin jirtu jechuudha. Mee gohuma jijjiiramummaa biyyi fide deeggarsuma isaan abiyyi fidan takkanaa hime. Eegaa biyyi guyyarraa gaddeemu dhageettiin isaa gaddeemu fudhatamni isaa gaddeemu siyaasaan isaa gaddeemu gaduma bu'uu malee mee isaa ol deemu naafiti. Bar namni tokko wanni si deeggaruun si barbaachisuuf sigale. Ararraas boru guddachaa deemu siyaasaan teebitamaa deemu deeggarsi kee dabalaa deemu injifannoon tee fuulduratti tarkaanfachaa deemuu fi bar wanni namni akkasii deeggaru barbaaddu sigale. Arkitan gajaarsa keenya qaarar geessa kafandishee fi injusa maallaqa san dafaa naana qaajaba kakkanaa kana kun wanni jalatti laal namni namicha kanaan ilma keenya maarree keenya miitirkishoo keenyaatu aangorra jira juu maraataadha. Garuu hiree Oromootiin ichirra beeyyees. Hiree Oromooti attaallalee hatee ichirrabbe tana gaafa wal gaafachuun dhufte gaafa bilisoomne eenyu akkana nu godhe wal gaafannaa jechuudha. Tana gurra isin calawu waa takka namichi kun rabbiin isaa aangoosaati gosti isaa aangoosaati inni aangoosaa tuquu baannaan feetu nama gati feetu nama hati feetu nama gudeeti feetu nama buqqisi he don't care. Feetu nama arrabsi feetu hoogganaa feete arrabsi feetu baa feete arrabsi aanguma sabbuu baannaan irran kaayyanne. So rabbi sin qabu rabbi sin beeku amantii sin qabu gandaa sin qabu ganda abaluuti faa jettanii gandatti maxxansitanii kanaan gartee wanta jechuu ummanni keenya gartee namicha kana baruu qaba.
qulqulleessee baruu qaba. Silaa uzuu nama gartee tokkummaa biyyaa nagaya biyyaa diinagdeen akka guddatu namni akka nagayaan bobba'ee galu akka barataan baratee eebbifamu qotataan akka qotatee nagayaan galu osoo nama barbaadu taate warra nagaya kadhatu kana ayyoonni keenya bar nagaya kadhatu jira namni warra kana fi qabee nagaya buusaa jechuudha. Nagaya wanni jaan isaaf balaadha jechuudha. Saniifu waa'ee isaatti dhiifneeti hayyoota keenya irratti wanni nuti fokus gooneef. Wanni hayyoota keenya wal nu tahaa jechaa jirruuf. Sigale. Namicha kanarraa abdii muratamtee jirti. Sheexaanaa wajji mari'attee biitii ati jaartu hin jirtu. Sheexaanni hojiin isaa diiguu, wal nama gachisiisu, dhiiga dhuguu, obboleessa jeesisiisu, maatii gachisiisu, hojii sheexaanaa tanaa jechuudha. Sheexaanaa wajjiin mari'attee biitii ati jaartu hin jirtu. Tanaanii hayyoota keenyaan wal nuu tahaa, wal nuu dhagayaa. Sigale. Eengaddaa wanni irra wal dhabdan waan sabarratti. Asiin sabni milkaawa, asiin milkaawu lakkii jechuudha wal dhabdanii. Wal nuu tahaa jennee hayyoonni keenya wal dhagahee wal tahee jira jechuudha. Kungaa hadiraa piippii, hadiraa sheexaanaa seeneeti dibbee sheexaanaa tumu seenee. Dibbeen sheexaanaa tun maal faa dhalchite? Amma gandummaa gaffidde jechuudha. Mee malaalaa warra piippii deeggaru guutu. Abar maarreen ija keenyaa nurraa ittiin bu'inaa, maarreen miila keenyaa nurraa ittiin bu'inaa, maarreen harka keenyaa nurraa ittiin bu'inaa asiin jala. Hojiin isaanii tana taatee jechuudha. Tasabaa dhiisaniiti taganda gaddeebi'anii jechuudha. Booda tagandaa dhiisanii takutaa dhiisanii maal godhu ta'an tagosa gaddeebi'an. Tagosatti gaafa gaddeebi'anii tagosaatiin milkaa'uu baatan tagartee gosa isaanii keessaa ibidda isaanii gaddeebuu ta'anii jechuudha. Akkanuma qabiinaa taa'e waan hin anjuu tanatti dhufu teessa. Andeen gaddaan isinii hime osoon girgirii miidiyaa kanarratti hin ka'iniin baay'anni guddaan ramadame eega walgahiin gartee hiriirri jawween faan sabaa sablammii wajji walii galan eega hiriirri sun dhufe namichi hirriiba dhabee halkanii guyyaa taa'aa bulaa duraanuu kiniinaan raffisan sigale. Kiniina sanillee fudhachuu dideetiin halgadda faa haqan qaalaniitti naqan jan sigale. Hin fudhadhuu je usumaan taa'uu haaduu je sigale. Duraanuu kiniinaan raffisan kiniina sanillee fudhachuu dideeti maraachuu jiraa jeetiin arraarra isiniin. Kunoo wanni nan hime ozoon hin turin ozoon hin bulin ani ilma maarreet ani ilma miitirkishooti miitirkishoon ija teenya miitirkishoon harka keenya maarriyyoon miila keenya adeero namni namicha kana deeggaru diina keenya malee ija teenyaa miti an dhugaan siima jedhamu. Jaawar jala deem dhaqi ilaali nama nagayaa miskiina shaneedha deeggarta jedhaniiti uummata nagayaa siviiliyaa. Sigale. Akkana xaragu jiran jechuudha. Kana fixuun sirriidhaa jechaa jira. Uummanni hogii tuullatee tuullaa uummanni qabu guutuu gubu jiranii jechuudha. Ummidhaan uummataa gubuun sirriidhaa warri namicha kana deeggaru. Kuni diina keeti moo ilma keetire? Meenaa him. Atummaaniif gaafa. Arra kunoo gibirriin nan dheengadde iyyaa ture amma ifa ta'ee jira jechuudha. Duraan parsantii 15 amma 35 ta'ee jiru. Irratti dabaluu qabdan jedhanii uummata miskiina dachiin duraa badde roobni hin jirre. Sigale. Arree isaa fuutee kafaluu ta'isa. Sigale. Mee isaa fuutee kafaluu ta'isa naa himi. Gibira parsantii 35 ka dabalame. Arsii Harargee Baalee Jimma jeetiin amma dura isin lakkaa'ee warri isin gibira Itoophiyaa guutuu isinii kafaluu ta'a. Biyyammaa IMF fi Arabaa bulchaa, Arab Emireetii bulchaa, namichi biyya gurguree jira. Maallaqa irraa fudhatee durooyin bitatee jira. So amma biyya qabna jechuun dandeenyu yoo ganaa lollee biyya harkachuu teenye malee, teenye hin beeku malee, ammatti biyya qabna jechuun hin danda'amtu jechuudha. Sigale. Saniifuu uummanni keenya dammayxanii warra gartee namichi kun ilma keenya miitirkishoo keenya miliyyoo keenya juu kanarratti isin dadammaysinee arra dammayxanii jirtanii. Lakki abaluun nu dhufu jira, lakki miitirkishoo miliyyoo nu fidu jira, lakki jaawar fannoo nu fidu jira. Si haa fannisu. Abbaan fannoo guddaan eenyu? Kafan fannoo halkanii guyyaa gangalchaa jiru eenyu? Kafannoo hidhachiisee eenyu? Kafannoon gartee waraana waaqaatii ya Quddus Xorniyoo jee gartee asii jijjigarraa gubbarraa eegalanii hanga jijjigaa deemanii jachii xaaharu qaban jee paarlamarra taa'ee dhaadate eenyu? Ka baay'ata gartee pirezidaantii booyyee isa kennee baay'anni duraa hanqannaan akka fannoon leenjitu godhe eenyu?
ati abiyyi deeggaraa hoggii fannoo abaluu jaarii jettu xiqqoosillee sheemiin qabdu Allahu ta'ala illee sodaatu sigale soo kana hunda arra ummata keenyaaf fagoonee ummanni keenya burjaajii keessaa bahee jira alhamdulillah rabbil alamin burjaajii keessaa bahee jira arra hayyoonni keenya kadheen gaddichirra dhaabbatee dhagaa walitti darbatu hundinuu arra dhagaa wajji darbachuu jira yeroo gabaabduu keessa naa eegna isaanii madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu miidiyaa tokkorra ozoon hin teenye madaraka tokkorra taa'ee wajji mari'atu wanni abiyyi jibbu nama jaarame jibba wanni abiyyi jibbu tokkumma jibba wanni abiyyiif diinaa hayyoonni gartee gaafa tokkummaan sigale gaafa tokkummaan sabaa dhuftee isa akka dhumattu waggaa hanga kana kan bulche addaan qoqqooduun sigale amma laalime mootummaan tun mootummaa shawaati finfinnee akka tolchu jirti namni shawaa daldalatu jira shawaatamtu daldalachuu jira durriyyee barandaa jalaa guuree durriyyee gartee sansan kan qabne ta ummata shawaa bakka hin buune ta shawaan ummannummaan shawaa sunu shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge bar namni wal beekaa bar sigale shawaa ta'uu miidiyaa irratti arge fuudhee aangorra guuree maqaa shawaatiin fiixaa caccabsaa jaani kana gartee warra halkan tokkotti biliyeenar ta'e miizee shimallisfa sigale warra gartee haadha isaan dhalteefuu jiidhan qabne warra yoo namichi kun haadha isaan dhalte gurraa jaaniin gurra'uu jechuudha sigale so oromoon lakkii shawaan dhumaa jirti wallaggi dhumaa jira gujiin dhumaa jirti booranii dhumaa jirti arsiin dhumaa jirti harargeen dhumaa jirti wallo dhumaa jirti oromoon dhumaatii malee waa takka irraan harkannee jee oromoon dura dhaabbannaan misooma fuudheeti baalee geesse meelaala akkatti danama qoqqoodu deemu hay baalee ifaa bar ifaa baalee san baalee roobetti ma ifaa deengadda isin gartan san yoo ajjata lama kararraa achi gorte bar dukkanaa bar hallayyaa keessa buutaa bar buldingiin takka mannitti aanu mannummaan karaa sanirraa ifaan qabu bar kana kararra dhaabeeti misoomaan hambaalee geessee fi harargeen hinaaftee misoomaan hambaalee geessee fi wallaggi hinaaftee misoomaan hambaalee akkanatti danama qooduu barbaadaa oromoon kana been magan wanni baalee ta'e harargee taati wanni booranaa ta'e wallaggaa taati wanni walloo ta'e iluu abbaa boorjimmaa taate jeeti ummanni keenya been magan jee jalaati ta'e kana hunda akka godhu dhabeeti amma bineensa guutuu warra garaa isaatiif jiraatu qofa filee sigale warra maallaqaniin fudhadha juu hunda filee warra maallaqa akkaawuntiin naa buuftan naa buusaa naa buusuu baattan isattiin isni madhaa jaajaarsi dhageessanii warra akkasii qofa walit diriirfateeti yessarii qofa walit diriirfateeti saba kana burjaajeessuu diiguu barbaadaa kun itti milkaawa abadan itti milkaawa so kana keessa tarkaanfanneeti hayyoonni keenya arra sadarkaa gartee warri dheengadda inni akkam beekamneen dhagaa walirra darbisiisaa ture hundi arra miidiyaa tokkorra ta'anii waliin haasa'anii jechuudha amma yeroo gabaabduu keessa doktar Tsaggaayee Araarsaatiif jawwee eeggadhu sanumaan duratti guutuu isaanii walaa marro walaa jawwee wala waan oromoon niin qaba jettu tabakka takkatti isee hulaa cufattee warrirriituu teessu eeggadhu sigale tanaafin awwaboon hin jarjarinaa ijoolleen amma dhukkee godhu jirti makalaakiyaa dhukkee godhu jirti kan fixu jirtan sunis obboleeyyan keessanii suuta ja'a wanni nan ijoollee wabootiin juuf waan deemaa jira sirri quba qabnaa jechuudha kana irra duuluun isan barbaachisuu jennee jirra ifiinuu duu jira nama ifiif ajjeesu jiru ummanni biyyaa yaa rabbi maal keessa jira kaadireef kaabineen paarlamaan biyyattii bar qoonqoo gaafachuu jira nyaata nyaachuu dadhabne paarlamaan biyyattii nyaata gaafachuu jira doktarri biyyattii nyaata gaafachuu jira haya kan doktarri sadarkaa tanatti daabboon dhabee jiru mee qotee bulaan maal keessa jira kana ilma keetii deeggarii siin jaa kana abbaa injifannootii deeggarii siin jaa mee namni kana deeggarii siin jiru diina keeti moo ilma keeti moo fira keeti naayu atummaan deebiif gaafa kana gubbaan ka gibira simma wanta godhu ummanni qotatee osoo hin qabne horsiifatee osoo hin qabne tokkicha qabu gurguree akka gibira isa gabbaru hattuurra jaare gara jabeeyyii jala ifirra waajjira sarraa hanga gandatti irra jaare sigale dhukkee godhu jiraa jechuudha kana hunda PP maaliif godhu jirti PP ummatan qabdu bu'uura ummatan qabdu paartiin tokko yoo bu'uura ummataa qabaate bu'uura isaa saniin diigu silaa osoo oromoo irraa abdii qabaate oromoo kutaan hin qoodu
Oromoo gandaan hin qoodu. Anaa Jimma ta'e tanaaf narra duulan. Anaa Harargee ta'e tanaaf narra duulan. Anaa Arsii ta'e tanaaf narra duulan siin jedha dhufe kaabinummaan guddaan suufa uffatee bara. Namni barumsarraa abdii muratee waa'ee yuunivarsiitii yaaduu dhiiseeti akkamittiin ichi keessa seenaa akkamittiin ani saamaa wanni itti faarsee bulaan baay'ate kanaa bara. Amma bar warri abaluu nurraan tuqina ija teenyaa nurraan tuqina ajuu kun viidiyoo bar keessaan abaluu ijasaa kanatti ergaa bar. Viidiyootti erga sii galee akkattiin sii lolee garta. Maarree naa dubbadhu gaa bakka akkasiitii dachii naa kennisiisi gaa bakka akkasiitii maarree naa qabi gaa sii galee kana wanni inni haasa'u jechuudha sii galee saniifuu ummanni keenya dammayxanii hayyoota keessan kana caalaa dhiibbaarra godhu qabna. Kana caalaa dhiibbaarra godhu qabna. Mootummaan kun mootummaa kijibaadha. Mootummaa waadaa gale tokko guuteen beeku. Kijibaa wajjin biyya bulchuu miti bultii ijaaruun hin ta'u. Amma dhalaa takka oggii wal jaalatte bar yoo jaalala keessa kijibnitti dhufe maana kijibde jettee sadarkaa bar jaalalti teessantunuu badu deemti. Namni keenya hangas takka waan kijibaa jibba. Kijibni ni diiga malee hin ijaaruu jechuudha. Inni siyaasaan qumaara jennan guutuu fideetuma qumaara dura kaa'e. Qumaara taphachaati dhugaas gaafii uummataa deebisaa dhugaas qumaara keetii taphachaa akkasitti deemta malee sigale nama akka nama yaadu ofirraa fageessitee harree akka nama yaaddu qofa wali qabattee harreen yoo iyyaa jettee ni iyyiti yoo rafaa jettee ni rafti yoo deemaa kana baadhadhaa gaara baasaa jette kanaan biyya bulchuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Uummanni keenya kana jala muree itti himuu qaba. Itti himuu qaba. Warra waan kana deeggarullee si galee mirga isaaniiti. Mirga isaaniitti hin bu'ina. Garuu waan isaan oofan jalaan dhagayna. Abiyyi sa'aa 24 sheexaanticha kana faarsuuf mirga isaaniiti. Mirga isaanii duran dhaabbatina. Si galee. Namni dhugaa qabu maal godhaa? Amma bar waan biroo fixanii siyaasaa si gurguran fixaniiti. Magaalaa hunda poosti godhanii fixaniiti. Waan biroo fixanii inni nuun garre wanta biyya biroo timira moo maal biyya biroo rummaana. No, Apple biyya biroo fideeti peejii sarra poosti godhee bar waan poosti godhu dhabee fixee waan poosti godhu dhabanii fixaniiti amma nama arrabsuus seenanii bar. Memma peejuma isaanii jala laala. Mootummaan keenya kana godhe gaafii tana deebise kana godhuu deema tanaaf mootummaa kana deeggarraan hin jirtu. Fannoon nu dhufuu deema isa wajji dhaabbanna bakka deebiin isaanii fannoon siyaa fannisu fannoo abbaan isaa bar qabaayyata baasee fannoo jaaree isaa bar. Sangubbarraan oggee fannoon nu dhufuu deema maarreen nu dhufuu deema oggii xiqqoo jeeboo maal godha Jawaar Mohammad kutaa jechuudha. Jawaar Mohammad kamana gurgurate kamaarree ta'e kamii tirkishoo ta'e kamii liyyoo ganaa quraana qara'u arraba malee fixatanii jiranii jechuudha. Paartiin takka arraba eegallaan is over. Bar paartiin mootummaa qabdu takka mootummaan keenya jijjiirama akkanaa fide. Mootummaan keenya gaafii kana uummataa deebise. Amma fakkeenyaaf Haayile Sillaaseen amma maalii yaadatama? Heera Itoophiyaa kana akka heeratti duraan biitti damiinumaan bulti sii gale. Gaafa milliksan fa'a. Namni heera kana tolchee paarlamaa kana tolchee biyyattiin akka heeraan bultu godhe Haayile Sillaaseen. Dargii dhufee mareet laaraash kanaan yaadatamaa jechuudha. Yaadiqiin dhufee mirga sabaa sablammootaa jee federaalizimii kana diriirse. Kanaan yaadatamaa jechuudha. Mee kun maaliin yaadatama? Hattuu aangorra guuru ifaa walaqii kanaan yaadatama. Mee gaafuma tana dhiyeessaaf mee mootummaan kun eega dhufe gaafiin siyaasaa tan inni deebise tamijii gaafa. Afaan Oromoo afaan federaalaa godhe moo? Daangaa Oromiyaa akka bachiise moo? Jijjigaa fuutee duraan jarri shiraan ichi galchan jala galchan deebisee sirreessisiise moo? Heera biyyattii ka cubbuun keessa guutte kana sirreesse gaafa dhumee gaafuma siyaasaa takka tan inni deebise.
magaalaa akka tolche gartu Finfinnee hoteela akka ijaarina adeero hoteela ijaaruun bu'aa maal si qaba? Sirna ijaaru malee magaalaa ijaartee dhiiftee Tiripooleen maal fakkaachuu turte? Waan sirni ijaaraminii fi Gadaafiin duunaan Tiripooleen har'a maal fakkaatti? Magaalaa loon keessaa yaan hin fakkaatu. Yaman maal fakkaachuu turte? Wanti Siiriyauma fudhadhu Damaasqos addunyaarraa bareedinaan tokkoffaan turre. Arrata mangallaa wanti jal'aaba wanti loon keessaa karaa galaa kutan fakkaatu. Sirnan qabdu jechuudha. Magaalaa bareechuun bu'aa takka hin qabu yoo sirni magaalaa san tiisu hin jiraanne. Kan hayyoonni keenya jaaruu qabu, kan hayyoonni keenya jaaruuf tattaafachuu jiru sirna kanaa jechuudha. Wanni wayyaanee kaasaniif sirna bar waraqarra jiru san lafa gabbuusiidhaaf. Bar kun kanuma waraqarra jiru sanuu haqee bar waraqarra. Sirna mataasaa, sirna gartee nugusnillee bar waan isaa faayidaa qabaa godha. Bar kun sirnuma isaa sirna sheeyitaana, sirna wal jibbu, sirna wal diigu, sirna gandaan wal qoodu, sirna gosaan wal qoodu. Way amaarri si dhufe maarri amaarri lammii teenya. Way Tigireen si dhufte maarri Tigireen lammii teenya jechuudha. Warri isaan keessaa bahe amma dura nu miidhanii jiran nu miidhanii jiran. Maaliif sirna hordofuu dhaban isaanis. Akkaataa sirna san hordofsiifnurra dalaguudha malee. Sigale amma maarree kiyyaatu aangoodha qabaa ijatiyyatti hin bu'in. Maarree kiyyaan maallaqa qabaa ijatiyyatti hin bu'in. Maarree kiyyaan maarreedha ijatiyyatti hin bu'in warra ijoo kana. Sigale warra kafalameefi jechuudha. Warra kana dhageessee yoo jala deemte siitu gartee qabsootee gaddeebisee waan rakisha gurguree. Kanaafuu uummanni keenya dammaqee hayyoota kana cinaa dhaabbachuu dirqama kiyyaa fi keetii. Mootummaa lolee injifata sirna uummata injifate hin garre.